Tole akkam jirtu hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube keenya jaallatamoo maatii keenya nagaa keessanii. Egaa guyyaa irraa kana sisteema haaraa qabanneerra. Innis digestive system jennaani yookaan immoo gastrointestinal tract jennaani. Sisteemni kun sisteemota qaamaa keessaa sisteema baay'ee namoonni baay'een beekuu qabanidha jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon baay'een sisteema kana wajjin wal qabatan jiraachuu danda'u. Sisteema kana akka barataa fayyaatti barataan fayyaa kamiyyuu azareelji kan baratu, kan meedisinii baratu, kan anesteeziyaa baratu, kan faarmaasii baratu namni kamiyyuu sisteema beekuu qabudha. Sisteema beekuu qabudha. Sisteema baay'ee vaastii ta'ee fi sisteema salphaatti hubatamuu danda'uu fi sisteema guyyaa guyyaatti keezii baay'een hospitaala ittiin deemanidha. Sisteema kana jechuudha. Sisteemni kun sisteema namni hunduu sirriitti beekuu qabudha. Mana manattu sisteema beekamuu qabudha. Kanaaf sirriitti walii wajjin akka itti fufnu abdiin qaba jechuudha. Nu kana overview goona. Overview normal structural anatomy isaa overview goona. Physiology muraasa isaa dudubbanna. Isa booda immoo isaan kana erga normaalii beeknee pathology isaa immoo salphaatti understanding gochuun ni danda'ama jechuudha. So egaa gastrointestinal tract yookaan GIT gaafa jennu bakka gurguddoo lamatti addaan qoonnaa jechuudha. Isaan sunis alimentary canal fi accessory organ jennaan. Alimentary canal jechuun continuous tube dhala. Continuous tube start from mouth. Continuous tube start from mouth to the anus. Tuuboo qajeelaa isa longest kanala dheeraadha qajeeladha. Afaan irraa ka'ee haga anasiitti hakan ammoo haga munneetti kan jennu sana jechuudha afaan oromootiin. Afaan irraa ka'ee haga munneetti tuuboo isa qajeelaa isa dhaabbata nyaata injection godhee haga excretion'itti kan jiru san tuuboo sana jechuudha. Kallattiidhaan GIT lumenii qabatee warra jiran sun alimentary canal jennaan isaanii. Kan biraan immoo accessory organ kan jennu jiru. Normal structural anatomy isaanii gara biraa jira. Secretion isaanii yookaan immoo wantoota secrete godhan sana wantoota keemikaalota produce godhan sana GIT daf bullaansa nyaataatiif wantoota fayyadan keemikaalota fayyadan warri produce godhan accessory organ jennaan yookaan immoo warra support godhan hojii GIT kana yookiin hojii digestive system kana hojii sirna bullaansa nyaataa kana warra deeggaran. Fakkeenyaaf salivary gland yoo jenne salivary glandin gosa sadiitu jiru isaan beektu parotid sublingual fi submandibular dha. Isaan oral cavity keessatti warra secretion isaanii oral cavity keessatti gadhiisan jechuudha. Isaan accessory GIT organidha. Salivary glandin jiru akkasumallee liverin jira. Liverin mataa ishee accessory organ of GIT dha. Akkasumallee pancreasin jira. Gallbladder jira. Tiizii fi taangin illee jiru jechuudha. Isaan kun warra gargaartota yookaan immoo supportiveidha. Isaan walirratti maal jechuu dandeenya? Accessory organ jechuu ni dandeenya jechuudha. So isaan kana walii wajjin feature isaanii tokko tokkoon kan laaluuta jechuudha. Oral cavity irraa kan extend tubing kun yookaan immoo tubing long tubing continuous tubing extend from mouth to anus kan jiru kun immoo maal qabatee jira. Amma fakkeenyaaf oral cavity jira jalqabarra jechuudha. Seensarra gaafa kana amma oral orifice jira mitire banaa alaa kana jechuudha. Afaan kan jennu afaan fuulduraan banaa alaa kana jechuudha. Oral orifice kanarraa ka'ee haga kan jiran jechuudha. Amma fakkeenyaaf oral cavity dha. Oral cavity immoo oral cavity duuba maaltu jira? Oropharynx jira jechuudha. Oropharynx iddoo oral cavity fi iddoo pharynxin ittiin wal qunnaman oropharynx jennaan jechuudha. Oropharynx dha. Pharynx irraan immoo oropharynx irraan immoo normal pharynx jira. Pharynx irraan maal arganna? Esophagus arganna jechuudha. Esophagus arganna. Esophagusin keenya immoo extended tube dha. Functioning ishee peristalsis qofa yookaan immoo daddabarsuu qofa malee secretioning godhuu digesting godhu wanti inni godhu tokko hin jiru. Hin caccabsu, hin bulleessu, wanta secrete godhus hin qabu. Bu'aansaa yookiin functioning isaa only motility dha yookaan immoo movement of food dha jechuudha. Nyaata transport gochuu qofa. Echarra oral cavity irraa fuudhee echatti dabarsuudha. Stomach itti gadi dabarsuu qofa jechuudha. So ishee kana feature ishii walii wajjin kan laaluuta jechuudha. Esophagus
faayidaa ishee fi fiicharii ishee walii wajjin kan laallu ta'a. Esophagus irra immoo istomaakii arganna. Istomaakiin qaama guddaa GIT'ti. Qaama guddaa GIT'ti. Alimentary kanaalii qaamota jedhaman keessa qaama guddaadha. Istomaakiin iddoo itti bullaansi nyaataa fi secretion illee itti gaggeeffamu. Bullaansi nyaataa tokko tokko kan akka proteinii iddoo itti bullaansi gaggeeffamudha. Asidii jira. Secretion baay'ee qaba jechuudha. Kan akka pepsinii, kan akka hydrochloric acidii achi keessatti oomishamu kan akka gastriinii isaan kun achi keessatti oomishamu bu'aan isaanii tokko tokkoon jira jechuudha. Isa booda stomach irraan immoo small intestine galla jechuudha. Small intestine paartii sadii qaba. Duodenemii, jejunemii fi ileemii jennee sadeen isaanii orderiidhaan goonee kan laallu indaa jechuudha. Isa booda immoo kolonii galla yookaan immoo large intestine galla jechuudha. Koloniin seekamii irraa jalqabaa appendix illee qaba. Appendixin part of seekamiidha. Seekamii under seekamiidhaan argamti. Appendix kan jennu ishee kana jechuudha. Appendix jennaani yookaan immoo maantirifii jedhamte kan yaamamtu sana jechuudha. Maantirifii jedhamte kan waamamtu sun appendix kan jennu ishee kana. Isa booda seekamii jenna, ascending colon jenna, ascending colon jenne, isa transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum jenne, anus jenne akkasitti GIT luminii akkasitti kan laallu ta'a jechuudha. Alimentary kanaalii kan jennuun. Warra kaan immoo accessory organii jennaan immoo oral cavity faa oral cavity keessatti immoo warra argaman kanneen akka taangii fi kanneen akka teezii akkasumallee secretionii salivary glandii kan dhufu immoo saliva ilaalla jechuudha. Akkasumas pancreasii immoo pancreas amilisii qabdi. Akkasuma asii nyaatota nu fudhannu nyaanni nu fudhannu already nyaanni caccabaan hin jiru garaa keessa geeti kan caccabu jechuudha. Inni normal physiology isaa gaafa barattan sirriitti hubachuu dandeessu. Nyaanni kamiyyuu gaafa afaanitti fudhannu starchii ta'uu danda'a yookaan immoo disaccharide yookaan immoo polysaccharide malee monosaccharide yoo processed ta'een ala nyaanni normaaliin nu nyaannu nyaanni monosaccharide warra akka glucose warra akka galactose warra akka fructose argachuu hin dandeenyu uumamaanii. Garuu immoo caccabanii argamu. Isaan caccabuudhaaf immoo enzaayimii barbaadama. Enzaayimoonni sun immoo echa argamu. Isa kan pancreas irraa argamu jira. Inni kan immoo stomach irraa gallbladder keessatti concentrate ta'ee immoo liveriidhaan oomishamee kan dhufu baayiliin jira. Isa GIT waan qabaniif akka accessory orgaanitti warroon itti fayyadamnus jiru. Isaanillee kan walii wajjin. So akkuma jedhe ka esophagusiin kun isa kana dheeraa kana stomach itti wal qunnaman jiru cardia jennaani yookaan immoo esophagusiin kun ka fiicharoota baay'ee qaba. Isaan keessaa amma fakkeenyaaf sphincterii lama qaba. Voluntary and involuntary sphincter yookaan immoo upper esophageal sphincter and lower esophageal sphincter jennaan jechuudha. Bantuudha. Bantuun kun faayidaa of danda'an qaban. Inni appariin jiru kun nyaata kana fedhii keenyaan akka liqimsuuf kan gargaartudha. Isheen kun immoo involuntary kan jennuun kun immoo asiidiin garaacharraa gara ol deebi'ee gara esophaagusii dhufe akka nu hin gubne lapheen keenya amma laphee gubaa warri qaban warri yeroo baay'ee laphee koo gubaa yeroo nyaata nyaadhe laphee na gubaadhaan warra sphincteriin isaanii rakkoo qabdudha jechuudha. Asiidiin garaacha keessaa kun ol deebi'ee yeroo qaama esophaagusii kana tuqe hin guba jechuudha. So isheen kun maadhaaf fayyadamti? Reflexii acidii reflexii ta'u sana prevent gochuudhaaf dhorkuudhaaf gargaarti jechuudha. Lower esophageal sphincter kan jennuun jechuudha. So hunda isaanii tokko tokkoon kan laallu ta'a. Stomakiin jira. Stomakiin illee paartii baay'ee qaba jechuudha. Paartii baay'ee qaba. Mainly kan akka fandasii fa'aa kan akka cardia kan akka body pylorusii qaba. Isaan paartii isaanii kan asirratti detailii dubbisaadha. Oskirratti gaafatamuu dandeessu jechuudha. So liverii dhammuun tokko liverii jechuun tiruu jechuudha. Tiruun qaama keenya keessa orgaanota qaama keenyaa internal orgaanii keessaa internal organic qaamota yookaan qaamota dhokatanii jiran qaamota keessoo jedhaman keessaa most largest dha jechuudha. Guddicha jechuudha. The first largest organ and internal organ. Akka waligala qaamatti garuu
iskiin inni caalaa second most dha. Second most largest dha. Next to iskiin dha. Iskiin guddicha waan ta'eef iskiin inni caalaa isarraa kan hafe qaama guddicha akkasumallee the largest gland in the body kan jedhamtu jechuudha. The largest gland jechuun secretionii qabdi miti secretionii bile secretionii qaba jechuudha. Akkasuma enzymoota baay'ee processii qaama keenya kun immoo functionii qaama keenya 500 ol karaa liverii hojjetama jechuudha. 500 ol. Kanaaf liverii sirriitti liverii nan hojjedha kophaa isheetti nan hojjedha qaamota GIT keessaa. Video kanatti taanee liverii hojjechuu qaba jechuudha. Isaanis functionii ishee baay'ee guddoodha. Qaamota ishee tokko tokko loobii ishee hunda isaanii blood circulation, nerve supply hunda isaanii tokko walii wajjin kan ilaalluta jechuudha. Gallbladder illee isa liveriin oomishee kun baay'ee sana concentrate goote storage goote jechuudha. Achi keessatti store ta'a. Erga store ta'e booda saatii barbaachisutti saatii nyaati akka nyaati yeroo baay'ee nyaata faatii yoo nyaata akka zayitaa kana yoo sooranne yeroo sana barbaachisa waan ta'e yeroo sana secretion isaa gara GI lumeniitti gadhiisa jechuudha. Bile ductidhaan. So isa booda pancreasiin jira. Pancreasiin illee qaama pancreas amylase enzymoota nyaata nyaannu digest gochuuf gargaaran secretionii isheetiin gargaarti jechuudha. Akkasuma transverse colon jira, descending colon jira, sigmoid colon jira, rectum jira, appendix jira, undercecum kuno cecum jalan jirti, ascending colon jira, intestinal jira jechuudha. Small intestine kun duodenum, jejunum, ileem kan jennu jechuudha. So qaamonni GIT kana fakkaatu isaan immoo function isaa ilaala. In general function of GIT kan jennu kun immoo digestive system sirna bullaansa nyaataa general function qaba. Physiology gaafa barattan. Tokkoffaan ingestion galchuu afaanin seesisuu jechuudha. Ingestion. Isa booda secretionii asii parotid irraa kan dhufu, sublingual irraa kan dhufu, submandibular irraa kan dhufu, liver irraa kan dhufu, pancreas irraa kan dhufu, gallbladder irraa kan dhufu hundi isaanii secretion jedhamu. Akkasumallee stomachii keessatti immoo secrete kan ta'an jiru. Akkasuma breech border irraa secrete kan ta'an enzymoonni breech border irraa intestine irraa secrete ta'an jiru. Isaan sun secretion jedhamu. Chemical secretion jedhamu. Physical fi chemical digestion jira miti. Physically qaamni ilkaaniin caccabsa. Ilkaan erga caccabsee booda immoo chemicala barbaachisu yookaan immoo enzyme kan caccabsu jechuudha. Enzyme sun secrete ta'uu qaba. Kanaaf second function of GIT secretion jechuudha. Erga secretion ta'e booda immoo digestion deema jechuudha. Hin caccaba jechuudha. Bulleessuudha, caccabsuudha. Ejjetti stomach keessatti kan caccabu jira. Small intestine keessatti kan caccabu jira jechuudha. Part of small intestine duodenum irraa kaanee jejunum, ileem haga ga'utti absorb kan godhu jira. Kan caccabsu jira. Achitti digestioniin hin geggeeffama. Akkasuma absorption illee ni geggeeffama jechuudha. Digestioniidhaan booda immoo maaltu jira? Absorption nutrient wanted material from ingested food absorbed gara dhiigatti dabalamuu qaba. Dhiigatti dabalamee tissue bira ga'uu qaba jechuudha. Wanti barbaachisun wanted material sun jechuudha. Nutrientiin seelii keenyaaf barbaachisu sun tissue bira ga'uudhaaf dhiigatti dabalamuu qaba. Karaa veenii, karaa limfaatikii ta'uu danda'a. Dhiigatti dabalamuu qaba jechuudha. Inni absorptionii jennaan. Erga absorptionii dhumate booda immoo unwanted materialii hafa jechuudha. Kolonii keessatti yookaan immoo large intestine keessatti kan hafan jiru. Large intestine bishaan keessa argatu ta'e booda gagaan hin badamiti wanta hafu jira. Feces kan jennu sun. Inni maal ta'uu qaba? Excrete ta'uu qaba. So the final function is excretion yookaan immoo defecation jennan jechuudha. Baasuudha. Orderii kun hundu qaamota isa hojjetan qaba. Hisseenaa, secretaa, digestaa, absorbita. Kan absorbite wanted material unwanted material kan hin barbaachifne immoo excreta jechuudha. Garaadha. Siruu anas excrete ta'uu qaba jechuudha. So kana fakkaata
Liiveriin kun yookaan liiverii loobii isaa kun raayit loobii qaba, kwadreet loobii qaba, leeft loobii qaba, kaawudeet loobii qaba. Isa hin hojjenna. Hojjedhee isin agarsiisa rakkoon qabaatu. Gool bilaadarii immoo gool bilaadarii rakka'ee kan deemu immoo raayit hippaatik daktii inni jira gara liiveriitti kan dhufu, siistik daktiin jira, gool bilaadarii biraa kan dhufu. Isaa walirratti dabalamne kooman hippaatik daktii ta'u, kooman hippaatik daktii fi siistik daktii walitti dabalame kooman baayil daktii ta'e gara pankiraatik daktiitti dabalame pankiraatikii wajjin ammoo second part of duodenum yookaan immoo small intestine dhaqee achitti secretion isaa gadhiisa. Secretion sun ammoo dhaqee faatiin absorb akka ta'uuf ni gargaarti jechuudha. Isaan kana fiizooloojii isaan hin laalla waan yeroo liiverii laallu isin agarsiisa jechuudha. So egaa qaamota jiran kun maawuziin jira. Maawuzii hojiin ishii maalidha? Beginning of digestion. Physical digestion jechuun jalqaba ilkaan caccabsuu hin jalqaba. Akkasumallee salivarii amileesiin jirti miti enzaayimiin starchii caccabsuudhaaf kan gargaartu salivarii amileesiin illee jirti. Food grindingii nyaata bulleessuu walitti makuu salivaa hojii walitti makee nyaata sana ammoo nyaata sana fuudii galee sana boolasiitti deebisuudha. Boolas jennaan. Boolasiidha malee istoomakii annaqu maal jedhama nyaanni istoomakii yoogee boolas jedhama. So isofaagasiin hojii ishii maalidha? Conduct food to the stomach. Nyaata sana dabarsuu qofa hojiin ishii dabarsuu qofa bakka. Loongidha 25 seentimeetirii dheeratti 25 seentimeetiriidha loongidha. Fuudii sana maal gochuu? Conduct gochuu only. Stomach immoo store gochuu break down food waste acid in the enzyme. Acidii qaba, enzyme qaba. Nyaata sana caccabsuudha jechuudha. Acidii sana fayyadamee, enzyme sana fayyadamee nyaata sana caccabsee boolasii kan ture sana maatti deebisa? Kaayim jennaan. Gara small intestine kan galu kaayimii jennaan. Baay'ee caccabee jechuudha acidii fi enzymeedhaan. Inni afaan irraa dhufu boolasii jedhama. Inni intestine deemu kaayimii jennaan jechuudha. Akkasuma small intestine gala, small intestine hojii shimadha. Partial digested food. Large intestine absorb water from waste into unwanted material. Keessa bishaan xuuxuudha jechuudha large intestine. Then liver produce bile to break down fat. Bile produce gooti, isheen produce gooti ka store kan godhu jechuudha gallbladder akkasuma release bile for fat digestion. Gallbladder ishee kana pancreas immoo secrete enzyme to digest carbohydrate, protein and fats. Proteins carbohydrate nammoo gosa baay'ee jira miti disaccharide jira polysaccharide jira. Polysaccharide jiru amylase na pancreatic amylase kan immoo disaccharide maqaa isaaniitti kan maaltu kan nyaanni caccabu maaltos yoo ta'e maalteesiin jira. Nyaanni tokko tokkoon proteins jira faatii kan caccabsus ni jiru jechuudha. Lipid wanta lipase enzyme ni jira jechuudha. Sucrase kan caccabsu moo sucrase, maltose kan caccabsu moo maltase. Kanaaf akkasitti tokko tokkoon qabachuu isirra jiraata. Rectum ammoo store feces before elimination. Bakka temporary storage of feces. Unwanted material beesan yookaan immoo feces kan jennu sana store gochuudhaaf kan gargaaru rectumidha. Eshi stomaakiin maal store godhan foodii yookaan immoo nyaata fudhan boolasii ta'eedhaan galisan store godha temporaryidha. Rectumino isa bahu unwantedidha. Inni kan stomaakii keessa ganaa absorb keessa ta'a nutrientii barbaachisaadha. Inni kan rectumii irratti store ta'u garuu hin barbaachisu. Unwantedidha bahu qaba jechuudha. Elimination yookaan immoo defecation kan fayyaduudha. Anasii kan jennu immoo ishee dhumaati jechuudha. The final opening of the digestive system for waste removal. Waan hin barbaachifne sun wanti bahu qabu sun akka bahuuf opening ishee dhuma. Anasii jedhamti ishee kana dhuma baaste jechuudha. Munnee kan jennu sana isheen illee akkuma esophagus sphincter lama qabdi. External fi internal. Analis sphincter jennaani involuntary fi voluntary dha. Kana kan externally voluntary dha. Kan internally hanqeen gara keessaa immoo involuntary dha. Fedhii keenya dha jechuudha. So
Digestive systemii fankishinii warra kaanii kana fakkaataa kan akka pancreasii release biocarbonate illee maal gochuudhaaf neutralize intestinal content produce enzyme that digest fat carbohydrate protein digest. Biocarbonate maadhaa faayidaa isaa biochemistry keessatti gaafa barattan biocarbonate faayidaan isaa neutralize gochuudha hydrochloric acid isa kan stomachidha nyaata kaayimii sana wajjin gara intestinii darbu intestinii akka miinetti neutralize gochuudha. Gallbladder store and concentrate also release. Small intestine digest food absorb into the blood into the leaf. Large intestine absorb water from unwanted material. Anas baasuudha. Salivary gland kunuuti. Salivary gland produce saliva. Saliva which contain starch digesting called salivary amylase. Salivary amylase qaba. Function swallow gochuudha. Liqimsu chewed food mixed with saliva called bolus. Egaa hojiin farniksii maal gochuudha? Liqimsuudha. Nyaata chewed ta'e sana kan saliva wajjin mix ta'e bolus ta'e sana dabarsuu gara esophagus immoo gara stomachii dabarsuudha. Stomachii mix godhee charni godhee gazii wajjin walitti makee digest godhee gadi dabarsudha jechuudha. Kan isa kaayimii hojjeta. Kaayimiitu gara intestinii darba. Liverii makes by which aids the digestion and absorption of fat. Liveriin hojii ishee kana qofa. GIT dhaaf. Qaamota GIT hunda isaanii tokko tokkoon overview isaa ilaalleerra. Alimentary canal fi accessory ilaalleerra. Alimentary canal extend from mouth to the anus. Sirriitti qabadhaadha. Accessory organota ilaalleerra. Salivary gland irraa kaanee teezii akkasuma taangii liverii gallbladder pancreasii jennee ilaalleerra. Fankishinii hunda isaanii sirriitti dubbisaadha. Overview GIT kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti walitti dhufnutti yeroo gaarii qabaadhaa. Shalom nagaan tura.